karaa deemee imalee yeroo galu jechuudha. Obboleettiitii Rabbi umrii si haa dheeressu. Sa'aatii booda sarpiraayizii na goote jechuun hin danda'ama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu amantiif kutaanu osoo waliin qoodini. Asitti laaqana nyaachuu fi karaa erga dhufnee jennee mana nyaataa seennee jirra. Nyaata bareedaa fi gaarii tahee na wajjin kan argitanii viidiyoo raabuuf yaalii godhaa jira. Isin jaalladha. Mina wajjin lalakaatii sagalee booda itti deebina. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mana gadi hin teenu carraan nun teessisu. YouTube'n kee meeqa laallan? 8 edaa bulee meeree bultee bulee gama saddeettamii tokko ta'e. Saniin miti kunuyyuu kumaan laallan wal hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkana odoo laaltu sirraani. Kunoo maashaallah istiidiyoo nagaa fakkaate gammachuu qabdaan. Laguun faamoon nagar tokkos. Shaayiiwwan tokko Rorroon maaqaata. shaayii maal jedhanii cheembo cheemba isa ta'u cheemba siyaasa nyaata booda Are laawun tattaala. maal godhu maal godhu dhiisi orjinaal kana caalan ta'u akka isaa fi anaan fi akkaawwanti isaati. maal godhu Mee warra itti darbii wannaatiif folloorsi wayii ati qabarranna tooyida. ay kunoo zabiibaan uummata irriba dhoorgitee waan abbantan malee hin ta'uu anillee beekamu qabaachite gargalchee nama irriba dhoorgite warroonni isii jaalattanii jechuudha kabaja na kabajanii zariitee tettanii isii jaalattanii kabajan galatooma kaameraan dhufate sa'aatii ilaala sa'aatiitti argisiisa mul'atu sa'aatii ilaala sa'aatii illee qajeelee mul'atu dhiifama sa'aatii 12 fi akkamitti isin mul'atu 12 daqiiqaa 54 sa'aatii 7 jechuun misaaf as dhufne inshallah misaa nyaannee Sa'aatii 12 kunooti akkasi viidiyoo waraabachuu hedduu waan ta'eef Ishaaraan kiyyaaf kee walitti dalagaa. meezabu waan sallaaluu barbaade subhaanallah ana akkati maali waliin qotu waan ajaa'ibaatu fi eeggannoo haa godhu namni Ishaaraan bamme. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya guyyaa mara ishaaraan baneettee nutti taphattee har'a gudii argitanii kuni ka isiiti ashangulliitii daa'imman ashangulliitii walii ka oofti kun ammoo ka Abdulamiid mee bani ka isaa laa ilaaha illallah Abdulamiid ati ka isii bani koy ka isii bani kiyyeen banamu ka isaa maaliif banama kiyya anu ashaa sobda gaafa ishaaraa san walirra gootan Wallahi. akka isi goote nam lamaanin ta'a akkasi sirra dalayde zabiiba waa abboo eessa argate dalayde bilbila kan kee akkanatu jira laala ishaaraan keenya walirra dalagaa jedhan kunoo bilbila isii silaamaan dalayne ka isii Gadhiisi bannaati isaan bareeda. isin waraabaa jira wallahi waa jedha abboo achishee ofirra abboo waa jedha yuutuubiin naa laallamu Hoomee san waa gadhiisi. zabiiba waa jedhi Lama namaa jedhee. keessa teenyee tokko tokkodhaan kan laalu ta'a harka dhiqatu. Banjara nama falkutu Akkuma argitanii kunoo maashaallah nyaata ajaa'ibaa bareeda asitti jechuudha fireeshii jechuudha. Argitanii asitti salaxaa asitti ammoo
kudaara haa nyaannu bismillah salaxaa jaaladha sanii zoortise viidiyoo haa dhufu qoyka waraabee ka'ee nassaamtanii nyaadha bismillah isinii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa malee namatu dhufaa jira hin eeyna haala kanaan erga nyaannee jechuudha deemnee kaanee gallee sa'aatiin garuu ammoo laaqanuma booda hin roobe hin qorrallee hin dadhabellee achi bakka hin gallanaan jettee gallee achi booda isiillee dhugaa viidiyoo waraabbachuu fi viidiyootti hojiitti seentee buna barandarra aftee yeroo kan aduun bahee jira buna nu danfiste maashaallah jedhaani asumaan ammoo yuutuuba kiyyallee kana subscribe tolcha isiillee dhaqaa yuutuuba isii Zabiba M ka jedhu subscribe godhaa fi jajjabeessa maaliif jennaani ni chaalenjiitti jirra chaalenjichi biyya alaa deema hin deemtu asitti akkas waan akkasiitii waan baay'ee haasa'uuf ammoo inshallah inni haasofna isiniin jedha asitti buna faa gootee nu danfistee garuu ammoo hixaana baay'eetti baay'istee ittiin baay'isin jedhaani ani namootiin hixaana barbaadanillee akkasuma ammoo dibata rifeensa adda addaa isa oriijinaala ta'e barbaadan kan hufii manatti hojjetamuu fi kan Afrikaan qophaa'ellee hunda isaatu narraa argattanii ani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yuutuuba kana jechuun seera naa guuttatee irratti hojjechuuf odoon ta'in naa taa'uu barbaada waggaa tokko wagga banee jedhe garuu ammoo subscribe 200 bichaa qaba maaliif hordoftoota 60 jala dhiyaatan qabaata garuu subscribe kiyya waggaa tokko taa'ee jechuun hedduu nama gaddisiisa nama jibbisiisa kanaaf akka sheer naa guutaan akkasuma ammoo hiriyoota keessanitti illee isinummaa warri ilaaltan bichaanii asitti wallaa maatii hundi kenna buna dhuguuf qophoofnee jirra asitti hin addaamiitti nu godha jirti maashaallah tabarakallah nama meeqa keessantu xeena daamiin buna jaalataa meeqa keessantu buna gurraacha baay'ee dhugaa buna gurraacha baay'een fayyadamnu garuu ammoo sa'aatii kana aanan hin jiru ni beeytanii jechuu barbaadeeti aanan arceele fadamuu ni dandeettan namootiin hedduun jechuudha aanan niidoon hin jira gosa adda addaatiin bunaaf bareedaa ka ta'e maashaallah keekillee bareedduu hin hojjatte galatoomi ulfaadhu jedhaani osoo yeroo hunda jechuudha namni akkanatti nama bira dhaabatee yeroo tokko jechuudha wal jabeessitanii karaa gaarii irratti karaa hojii irratti obboleeyyan keessan affeertanii baay'ee bareedaa isiniin jedha namootiin yuutuuba barbaadanillee jechuudha yuutuuba bitachuus ta'e akkasuma yuutuuba hojjechuu barbaadanii yoona dubbistanii jettan waan danda'uuf waan beekuun isin gargaara anis fayyadame isin fayyadu barbaada jechuu kiyya kanaaf isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota fi kabajamtoota haadha Razaanii yookiin Zubeeydaa galatooma ulfaadhaa isiniin jedha asitti buna dhugaara baay'ee dadhabi fuula kiyyarra namoo dadhabbiin ni beeksisa maaliif jennaaniin 15 caalee jira hojiidhaan sirritti biizii ta'e jechuudha isinii galee keessattuu daftara bittaa israasii maalii boorsaa ijoollee kanatu dhukkeen irraa kaase inshallah nama hara galfatu rabbiin hundaa taasisu waraabulaa subscribe like share godhaa yuutuuba kiyya kana zeddi teessan ani teessanuma isin jaaladha isin kabaja deeba